Akkam jirtu daawwattoota waliin tuuf amma kan waliin ilaallu Microsoft Word irratti barreeffama tokko background isaa wanta barbaadan gootanii watermark kan jedhamu fayyadamtanii background isaa wanta isinitti tolu gootanii barreeffama wayii barreessuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf amma logo ofii dudduuba yookaas background barreeffama sanaa gootanii rakkeessi isaa immoo wanta barbaadda waan kan biraa leetiree wanta barbaadda waan isitti tolu barreessitanii background isaa wanta ta'e akka ibsu gochuu yennaa barbaadanii akkamittiin wanta kana barreessuu akkasin dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo tokko wantoonni akkasii kuni qormaatota waan akkasii hoosiifaa wantoota akkasii kanarratti dhiyaasu kanaaf jecha hubannoodhaaf jedhee sitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf ammoo akka asirratti argamaa jiru kana asii welcome to our wedding ceremony kan jedhu kana dudduuba isaa maaltu jira? Dual tube kan jedhu jira. Dual tubein kun YouTube maqaa YouTube kootiiti jechuudha. Kanaaf anammani barreeffama kana barreessee dudduubi isaa maal ibsa jechuudha? Dual tube kan jedhu ibsa jechuudha. Kanaaf asirratti akkuma argaa jirtan kana kanani akkamittiin akka inni hojjetamu isinitti agarsiisa jechuudha. Kana asirraa balleessanii isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf isa kana maal gochuu dandeenya jechuudha? Microsoft Word eegii bantanii booda page layout kan jedhu jira kun addana. Page layout kan jedhu kanarratti eegii kilikii gootanii booda watermark kan jedhu kun addana jira. Isarratti kilikii gootanii fakkeenyaaf asii dual tube isa jedhee asirratti barreeffamee jiru kana wanta barbaadanii gootanii barreessuu dandeessu jechuudha. Isa balleessuudhaaf maal goona asii custom watermark kan jedhamu jira. Text kan jettu irratti dual tube kan jedhu jira. Isa kana fakkeenyaaf hamma yoo barbaanne welcome jennee yoo barreessine welcome jennee yoo na barreessine kun akka kanatti jijjiiramaa jechuudha. Sababii kanaatiif dura maal gootu wanta tokko barreessuu dandeessu jechuudha. Wanta tokko barreessine isa booddee wanta barreessinu sana dudduuba isaatti immoo wanta fakkeenyaaf kun asii welcome kan jedhu kun jira. Isa kana yoo barbaadanii guddisuu dandeessu jechuudha. Asii insertii seenne asii word art kan jedhu jira. Isa kanaanii akkasittiin guddisuu hin dandeenya jechuudha. Isa booddee finnee asirratti akka ittiin gaafa keenyu dudduubi isaa kun akka kanatti welcome kan jedhu jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf yoo barbaanne peejii isaa kana landscape fa'aa gochuu dandeessu jechuudha. Landscape gootanii itti fayyadamuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf akka kanattiin hojjechuun ni danda'ama jechuudha.